dingatanna seexaani lafallaftu maal jedhu walitti lolu gaafachi wanna isheen baatu aqee fira lola jechuudha obboleettii isaatu aqee fira lola yookiin maatii wajjin lola keessatti uumama jechuudha. Kanaaf jecha inni oskina waan akkasii inni oskina. Ammas utuu waan akkas maatii keessa ta'eeti batalii waan maatii keessa ta'e fidees isin dhaggeessu mucattiitti isin himuun fayyiteetti alhamdulillah deemeedhaan malee hin dubbadhu. Maaliif jennaan bor maatii faana jibbata kanammoo rabbiin hin jaallatu firummaa kutuu rabbiin hin jaallatu yoo ta'e illee wal gorsatanii maal jedhanii waan akkasii rabbiif jecha dhiisanii hafu waliidhaan irra darbu malee firummaa kutuu ta'a nuunis sana irratti itti gaafatamne jechuudha. Firummaa akka adda citu gochaa jirta waan taateef jechuudha gidduu isaanii galte namni akkasii immoo firri kanasitti hojjete obboleessi kanasitti hojjete yoo ka jettu taate idimee likkii walitti hin deebi'anis ni galee maatii kee keessaati fira kee takkasi godhe obboleettii keessa godhe niitii obboleettii kee takkasi godhe maaloo kee kanasi godhe jettee gaafa kun dhagahamu idimee likkii firummaan isaanii hin cita adda. Kun immoo nuunis yeroo sanatti wanjala sana irratti maali hirmaataa jira waan taateef waan akkasiin dubbannu waan maatii keessa jiru taate waan akkas walirraa fagoo akka tasaa bakka ta'etti wal argame yookiin waan akka jinnis kan karaa garaa taate sun rakkoo hin qabdu. Laakiin immoo waan amma akkan siniin jedhe kana of eeggannoo guddaa. Diiniin gaddaabannaan duniyaa maal abbaasaa nama rabbiif kenne isatu badhaasa. Baacha keessumattuu diingata namoonni dhayxanii manatti faana namatti qaraatan yoo bakka tokkotti namatti qaraatan hin dubbatamu wanta akkasii ishee. Inkawama isheetti illee ni mamu banagaraachin laay abbaadhuma wanni jettu jinnii qabdaa siirii qabdaa maaloo qabda damee nu mamu maaliif jennaan kun immoo saayikooloojikaalii akkamnaan anamma isheetti kana qabda sana qabda hin jenneen ofii ishii jinnii sitti menaan jettee ofuma ofitti wanta jette malee an jinnii qabdaa seexaana qabda hin jedhuun namaan maaliif jennaan namni tokko tokko bakka yeroo hundumaa dubbuusa akkasitti of laala akka waan qabutti no akkasii miti nama saayikooloojiidhaan yaaluun jira. Karaa dawaa yaaluu jira, karaa doktoraa yaaluu jira, karaa baay'ee jira nama yaaluun isinii galee. Tokko kan mana yaalaati kanuma yaalaati malee quraana laallatu. Kan quraanaa immoo doktora laallatu. Al tokko immoo kan quraanaas kan hin taane, kan mana yaalaas hin taane akkasumatti saayikooloojikaalii nama akkamuu qabdutu jira. Callisii namaa keessaa saayikooloojikaalii barbaadu lubbuun isaa lapheen isaa kun kan akkasumatti yaalii loojikii saayikooloojii kan barbaadu jira. Nama akkasiis akkasuma saayikoodhaan akkamta malee dirqama quraana qofa yookiin immoo dirqama mana yaalaa qorichatti guraa oolus miti hundumtuu haala qabasanii jechuu barbaade ni dhukkubni kanarratti namtu tokko baay'ee keessaan samoonoo kana keessaan silkiin na cinqaa jira. Duraan dursa warri sin dhukkubu karaa mana yaalaaf laaluu dandeessan karaa mana yaalaaf laala dingata karaa mana yaalaa ta'uu hin malaa dhukkubni keessan yoo karaa mana yaalaa hin taane immoo quraanumarraan ta'a rabbiin dawaa namaa godha sanoon jedhu. Akkaataa qabaa dhukkubni sihirii jinni ija namaa kun kunoo nama jibbisiisaa kan sihirii kun qophaa taa'ee nama godhaa kan ija namaati kun immoo bakka wacafaas hin jaallachiisu si galee qophaa kee deemtee teessaa namatti hin dubbattu bilbila namni sitti nagaadha sitti dawwalati nagaatti hin dubbattu hin arrabsita faati utuma nagaa suftuufa waan ta'e jetteefaa biraa kaataa. Jaalallee kefaa kun kaadhima kefaa waan otoo nagaa suftuuti immoo dingata waan ta'e irratti walitti buutee arrabsitee faatti cuftee baata waan akkasiifaa jira isinii galee mallattoon isaa jechuudha waan akkasii malee dingata kan qorri si dhee dirqama qorranna deemee kootu natti qara ayibbaalam kan qorraa qorruma mana yaalaati kan quraanuma hundumtuu akkaataa qaba isinii jechuu barbaadeetaniini baarakallahu fiikum dhukkuba keessan deemaa laalamaa doktorri dhabee wallaalee jedhe meebi karaa quraanaatiin laalamuun hin mala. Akkuma warri peente yoo qoraattii waraante luka koo qoraattii na waraante jechaadha itti tokko luka kee qoraattii waraane maqaa Yesuus Kiristoos lukni gammaan boodan fayya jennaan jechaa itti qoraattii irraa beekamu maqaa torbe wadee fayyeera jetti no ammoo mata dhukkubbii riba yoona ribaa dammaqee akka hin taanetti ribaa kee mataadhaan dhukkuba deeme waanuma hin taane waan akkasii miti quraanni yaala addaati kan inni kennu isinii galee saniifuu. Akkasan akka nun goone sinis mataadhu amma si bawwaaf deemu fiigaa wanti ettanii nufiina of ilaala irriba keessaa kaateetu wanti si ta'emoo qorra si rukuteemoo yoo mallattoo kanaan qabaanne callisamee nu afanii quraana sin jedhamu al tokko sin jechuu barbaadeedhe anuu nan beekatu sittiin qara'ee dhukkuba kee akkasumatti dawaadhaaf quraanni si laaloo ta'e malee yeroomaati waa'ee kee natti mattu maal akkasi dhukkuba maal akka taate maal akkasi godhu yoo natti himte nan beeka maal dhukkubni kee kanaan wal qabatu akkasumatti hin beekaan moo wanti kun kan saayikooloojii si barbaachisa waan jiru akkasumatti beeka. Anyway, akkasii baarakallahu fiikum warri natti qara'ee keessaan na cinqaa jirtanii sannandatti qara'an jira laal carraadha wanti kun waan isin ajaa'iba jechuudha carraadha akkamittiin jedha
nama fakkeenya bultii nama sadi dura faana itti dawwalaa jiru jira. Yeroo an biizii ta'utti natti bilbiltu, yeroo an silkiin qabannetti natti bilbiltanii, yeroo an silkii qabadhutti nama natti bilbile irraan kaasaan. Yeroo an silkii qabadhutti, yeroo an argetti nama natti bilbile irraa kaasaa, yeruma sana bicha gaafadhee yeroo qabaadhe yeruma sanatti qara. Deebisee immoo nama sanatti immoo nama kan biraatti immoo dawwalee qara'uudhaaf yeroo hin qabu. Saniifuu al tokko dawwaltanii al tokko nagaafatee cal jettanii warri teessanii Farhaan deebisee naa dawwalattanii nan eegina. Nama dhibbaa oltu dawwalaan hin beeku lakkoofsa nama warri shaadaa jettan eenyu shaadaa jedhame? Shaadaa. Mee ol darbaa mee shaadaa kana? Tole nan eegina naa dawwalattanii ofii keessanii na yaadachiisaa isin jechuu barbaadeena. Ofii keessanii. Silkii qattitaa manatti dawwalina blookii isin godhaan qattitaan barbaadu. Blookiin karaa immoo yookiin ergaa keessan kaawwadhaa yookiin na bilbilaa. Yoon onlaayinii seene malee immoo imoon koonatti mul'atu anaan. Saniifan karaa immoo bilbilaa isiniin jedha. Akkas eenyu shaadaa kan jedhume. Daddafa. Warraa daba hin qabne akkasitti mi'uutu jara goona. Baalagee. Lakkoofsa koon barreessu mee dhiisaa koo gidduu kan amma warra dhufan iyyuu mee yaallee finna. Akkasii anu amma nama ergattan kunooyyuu ani isin galchu soraadhe abbo. Anis kanan qaba naa qaree jechuufi warri warafaa qabatan duraa qaraamuufi mee dhiisaa isin. Akkas naa godhe Ahmed na cinqaa jirti as jalaati ijoolleen baalagee. Amma anis akkasitti ishii bakka fooloo si deebisa dhaan mana lakkoofsa keessaan na ergettu yookiin natti ergitu yoo walii deebisuu baanne immoo walitti aaruu wayyaare warra warafaa qabatan xiqqoo shaadhumanii akkasii wayyu akkas wayya. Booda isiniif wanti hundumtuu lafa ofitti qaraa maal quraana isin jibbisiise ishee ofitti qaraa tolchaate. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.